nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii guyyaarraa sagantaa mi'oo fangorsaa kanatti isinii qabannee jiru amma dhumaatti akka isin dhaggeeffattan irraa baratan abdii guddaan qabaadha eebbifama mi'oo fangorsaa keenyas isin jalqabna. Guyyaa tokko akkas ta'e shamarri tokkotu jira. Shamarriin kunis yeroo baay'ee mana waaqayyoo keessa hojjetti, mana waaqayyoo keessa deddeebiti. Isheenis hojii gaariidhaan kan beekamtu. Fuula waaqayyoottis nama gammachiisuudhaanis hojii waaqayyoo jechuun mucaa beekamtudha. Isheenis akkasaadha. Guyyaa tokko waldaa dhiistee waldaa deemuudhaaf kallattii garaagaraa waldaarraa fagaatteedha kan isheen jirtu. Annaanis lubnis guyyaa tokko waamee akka jedhee gaafatani. Maaliif waldaa dhiistee? Maaliif akka duraa waldaa deddeebi'an jirtu? Namni baay'ee si kabaja si jaallatas maaliif waldaa dhiistee itti gaafata shamarrii kana lubni kunis isheenis akkas jetteeni yaa luba keenya ani waldaa deddeebi'uu nan jibbeen miti maal isinitti fakkaate namoota waldaa keessa jiran na jibbisiise hojiin isaanii na jibbisiise waan isaan godhan hundumtiyyuu fuula waaqayyootti gaarii miti mana waaqayyoo fakkaatanii mana waaqayyoo keessa kan isaan jiraatan garuu hojii isaan hojjetan waan isaan godhan hundumtiyyuu baay'ee kan nama cagaasisudha kallattii garaagaraa namni yeeyyii ta'eera wanti waldaa keessa ta'aa jiru hundumtiyyuu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama jibbisiisa jetteetudha kan isheen kaastu mucaan kun yeroo kanas lubni kunis akkas jedhaani ilaaleeyyuu akka gootu ishii saboota haasawwan akka gootu dheetu bishaan burcuqqootti naqeetu kan inni isheef kennu mucaa kanaadhaaf bishaan burcuqqoo tokko bishaan qulqulluu itti naqee fi waldaa keessa karaa gara dhumaa sana deemee gara dhuma deemee asii kaasiiti bishaan kana waldaa kana keessa naanneetii fidii kootu dheeni bishaan burcuqqootti guutee yeroo kanas isheenis maal gooti bishaan kana fuuteetu waldaa keessas deemutti kaate yeroo kana bishaan kana ilaalachaa adeemaa turte kallattii garaagaraa ndoo taa'umsi jira darajaa wanta garaagaraa jira ilaalachaa bishaan burcuqqootti naqamee kana waldaa sana keessa naannooftee gara luba kanaa geessite yeroo kana lubni kunis maal jedhaani yaa shamarriin na akkamitti bishaan kun dhangalaanee too dhangalaasni akkamitti fiduu dandeessee jedhee gaafate akkuma sitti kennetti jira bishaan kun too dhangalaasni fidee dhufte jedhee gaafan ishee deebisu isheenis akkas jette ani akkamitti dhangalaasni isinitti fakkaate bishaan kana kan dhangalaasni qabatti naannessi fidii kootu waan jettaniif anis sin gufachiisu waan hin barbaanneedhaaf anis seeraan haala hundumaan eegiin qabadhee fidee dhufa jetteeni yeroo kana lubni kun maaliif bishaan kana kan dhangalaasitti immoo eeyyetti tokkoffaa xiyyeeffannaan kee bishaan sana irra ture nagaddisiisu waan hin barbaanne xiyyeeffattee bishaan kana qabatte naannessitee fidde wantoota garaagaraa naannoo kee jiru wantoota si gufachiisan domma taa'umsi garaagaraa darajaa garaagaraa of eeggannoodhaan kanatti qabattee gara keeyya fiddee dheeni eeyyee yommuu isheen jettuuni kanaaf waldaa kiristaanaa ati tokkoof tokko kanatti ilaalee deemtu akkuma bishaan sana qabattee xiyyeeffannaan kee bishaan sun akka dhangalaasni qabattee deemaata tokkoof tokko kanatti ilaaltee deemuu qabdu yoo jiraate Kiristoosiif Kiristoos qofa jedheetu mucaa kanaan naasaa. Innaa ergaan koo kanadha. Namoonni waldaa sin jibbisiise, namoonni waldaa hin dhaqne kallattii garaagaraan mana waaqayyoo keessaa fagaattan. Kallattii garaagaraan haalli keessan waan hundumaa jeeqamaa jirtan. Isin jedha dhaabsi koo mana waaqayyootti deebi'a. Kan akka mana waaqayyoo nagaa namaaf kennu hin jiru, kan akka mana waaqayyoo boqonnaa namaaf hin kennu hin jiru. Dhiima waaqeffadhaa, mana waaqayyoo dhagaa, mana waaqayyoo hojjetan wajjin waaqayyoo faarfadhaa, waaqayyoo hojjedhaa. Yeroo baay'ee anaanis nama mudatee beeka sinis mudataa jira dhimma yaada. Kanaaf Yaziyaabeer mana waaqayyoo keessatti argamu kan akka nama gammachiisu jiru kan akka nama aara galfii namaa kennu jiru. Mana waaqayyootti deebi'a mana waaqayyoo keessa jiraadha. Kiristoos gammachuu keenya Kiristoos nagaa keenya waan ta'eedhaaf. Dirqama biyya lafaa kanarratti namni gaarii hojjetu hin jiru namni fuula waaqayyootti qulqullummaatiin jiraatu hin jiru. Araara isaa sababa ayyaana isaa sanatti hin jiraanne sababa Kiristoos qulqulluu taanaan ta'ee sanaan jiraanne sababa jaalala isaatiin jiraanne waan ta'eef dirqama ani hojii gaarii hojjechuun qabaatti dhufe namasiisana Kiristoos hojii gaarii sanuuf hojjete nuti hojii gaarii qabaanni waan lakkaawwan tokko faaratti hojii gaarii jechuudhaafis waldaa kiristaanaa keessa deddeebina nama waaqayyoo keessattis waaqayyoon ta'ee lamiti Kiristoos isa hojii gaarii waan hundumaa keessatti haala hundumaa keessatti nu gargaare kallattii hundumaan jireenya keenya keessa jiru isaaf hojjechuudhaaf sagammachiisuudhaaf deddeebiin Kiristoos waan gaarii nuuf godhe waan fayyina keenya fannoo irratti cinqaarseedhaaf fannoo irratti nuuf du'eedhaaf salaanaa deddeebi'a malee waa'ee nama waan sin lallatu qabu waa'ee nama waan lallatu qabu waa'ee abaluu waan lallatu qabu Kiristoos jecha Kiristoos laalaa deddeebiin nurra jiraata ergaan kun namaaf eebbifama. Yaa nama Gooftaa tamantee jiraatu abdiini garaa kee guutuu
shakkii tokko malee otummamini. Yaa nama gooftaa tamantee jiraattu abdiini. Garaa kee guutuu shakkii tokko malee otummamini. Jabaadhu mogoleen kee laafini. Ija kees Kiristoos irraan kaasini. Cichiti lolicha fuura Waaqayyoon kee jiraarra si faana. Jabaadhu mogoleen kee laafini. Ija kee Kiristoos irraan kaasini. Cichiti lolicha fuura Waaqayyoon kee jiraarra si faana.